Soba dirree taa'u akka mootummaan harka keessaa qabu shiftaatu ummata fixaa jira jettanii viidiyoo irratti illee waraabina ijoolleen teenya warri viidiyoo waraabaa jirtanii warri poosti godhaa jirtanii akka Murtii Guutoo akka Mu'aaz Mahammad akka Salaaddiin Abdii shiftaa jettanii haasa'inaa gizee haasoitan mootummaa harka keessaa qabaa jaa dirree baa hawaasa keessanii dhaabbadha war sossobuun hin ta'u baankii daldala Itoophiyaa tanarra gala. Saamichi birrii miiliyoonaa ka fuudhamu kallattiin baankii daldala Itoophiyaa tanarra gala. Shiftaan gaaraa san baankii daldala Itoophiyaa tanarratti akkamiin maallaqa galfachuu danda'a? Dirree bahaniituma kijiba dirree taa'u kan akkana harka jala dhiibanii shiftaa gaaraati karatti ummata qabeettanii viidiyoo irratti kijiba waraabina. Maallaqni ummata irraa saamamu guutuun baankii daldala Itoophiyaa tana galaa jira. Ummanni dirree bee baankii daldala Itoophiyaa kana namatti ergata. Hawaasa keenya wanni murroo godhaa jiru caasaa mootummaatiin gajjaaramee ja'amee beekamuu danda'u qaba baqa. Mootummaan yoo namni tokko filmaata hin filadhu jedhu qabamee hidhamee mootummaan nama kana dhagee ganda keessatti deemee nama kana qabee hidhaa jiru akkamiin lubbuu namaa tana dhaga'uutti hin jirre maa wal sossobdan. Lubbuu namaa tadhumaa jirtan mootummaan hin dhageenye nama duula na filadhaa kanarra khilaafa kaasu hunda bakka inni khilaafa kaasee dhagayaniiti qabanii halkan mana hidhaa guuru jiran amma haardii filannoo irraa guuraa mana hidhaa guuraa jiran. Kana gubbaan gizee gaddachaatanii mootummaan waan kanan agaru mootummaan waan kana quban qabu muudii akkanaa kana wal sossobina. Yoonii fi mootummaan waan kana harka keessaa qabaachuu baate akkamiin karaa kamiini baankii daldala Itoophiyaatiin hawaasni keenya saamamaa jira. Akka isin ilaaltanii agartanitti abbaa fedhe katti ergam baankii daldala Itoophiyaatti itti ergama. Kun saamicha dirree bee mootummaan dantaa ummata irraan qabu. Na filadhaa filmaataaf baajeta ramadee ummata lafarraa daaraa godhuu deemuu malee namni waan kanarraa garagalee ummata kana dubbachaa jiru hin jiru. Lubbuun ijoollee dila isin agartanii kun guyyaa torban tokko keessa dhumaa jirti ijoolleen. Carqiidhaan wanni maramee kararra ciciisaatuun hundi reef kanamaati. Dhiyoo tana torbee dabre gaafaan jalqaba gabbaasuu eegal makiinaan tasa garagalee jettee afaan banaa turte warri faarsee bulaan kun hundi. Amma dhugaan gajjiinaan goda mixii seente takkallee gabbaatee sooshaal miidiyaa kanarraan dubbattu. Akkanaan gabbaatee horiidarii faarsiti akkanaan gabbaatee duula na filadhaatiif karaa bantee halkanii guyyaa afaan bantee miidiyaa kana gubbaadha. Mee osoo mootummaan harka keessaa qabaachuu baate shiftaan kun eessaa dhufeeti baankii daldala Itoophiyaa tolfatee haala mijjeeffatee kanaan namatti ergee kanaan nama saama. Akkamiin mootummaan waan kanarraa gabbee dubbachuu dhabe filmaata as deemu jiru kanaaf afaan deema dibatee namni lubbuun namaa dilliqu namatti mul'attu garuu namni tokko ka gabbee duula na filadhaa dura dhaabbate akkamiin beekee qabama. Akkamiin namni lubbuu namaa baasee fi ka lubbuu namaa ka lubbuun baatee fi ka lubbuu baasu jiru akkamitti hin beekamne. Eenyu sobdan. Eenyu sobdan taa'ee mootummaan miidiyaa kana sooshaal miidiyaa kana qoxaaxaree irra taa'ee eegaa halkanii guyyaa. Warri isa jala jiru bakka jiru miidiyaa kana qoxaaxaree taa'ee eegaa waa hunda quba qabanii. Akkamiin lubbuu namaa dhumu jiru namni quba hin qabne. Wal sossobuu dhiisa gizee viidiyoo irratti daleeytan shiftaa jettaniin kijibina ijoolleen teenyaas dhugaa jirtu mootummaa harka keessaa qaba mootummaan uummatarraa nageenya uummataa eeguu dandeessisuu qaba. Biyya fedhe keessa mootummaan uummataan bulcha jee filmaataaf shakaru jiru tokko dhugaa uummataatiif ni dhaabbata hawaasa lafarraa dhumu jiruuf ni dhaabbata. Nuti ka dubbachaa jiru siyaasaame lubbuun namaatiif dubbachaa jirra. Namni lafarraa dhumuu hin qabu. Maali boo hawaasni Harargee lafarraa bar dhume ijoollee galgalaan daldaladheetiin galattee manaa baatu ganama reefka mana galchaa jiran. Carqiin maranii ijoollee mana fidaa jiran. Shifeerootii jijjirtuu akkuma Shimallis akkuma Abiyyi tana. Warra niin dalagadha jee manaa ba'u carqiin maranii mana fidaa jiran. Kanarra safaataa lubbuu namaarra qoostaati. Sheer godhaa viidiyoo kana hunda isaanii biraan gaa hin jiru wanni shiftaa jedhan. Shiftaan baankii daldala Itoophiyaa mijjeeffatee akka namatti ergatee nama xaraguu jechuun maal jechuudha? Eessa jira mootummaa shiftaa jettanii viidiyoo irra muudii qabattan? Waree walii geesse.